hunda dura handhuura biyyaa kan taate godina Shawaa Bahaa fi handhuura diinagdee kan taate kanarratti sagantaa bareedaa akkanaatiin baga wal agarre baga nagaan dhuftan anaa dhufutaniin jechuun barbaada. Biyyi keenya Itoophiyaan qabeenya uumamaatiin badhaatudha. Aadaa dilbii biyya qabu, biyya seenaa injifannoo bara dheeraa qabu. Haa ta'u malee sirnoonni dabareedhaan biyya kana bulchaa turan carraa kanatti fayyadamanii uummata keenya hiyyummaa gadadoo keessaa baasuu hin dandeenye. Mootummaan paartii badhaadhinaatiin hoogganamu biyya rakkoo walxaxaa akkanaatiin sakaalamtee turte deeggamuuf fiixeerra geessee turte kanarraa baraaruudhaan injifannoo biyya kana keessatti galmaa'ee hin beekne galmeessee turee jira. Waggoottan 5 darban kana keessatti gama siyaasatiin cabiinsa siyaasaa biyya kana keessa ture wallaanuudhaan biyya dimokiraataa taate biyya cimtuu fi biyya jabduu ijaaruun danda'amee jira. Kana dhugoomsuudhaaf dhaabbilee walabaa fi biyya ceesisuu danda'an ijaaruun danda'amee jira. Adeemsanis sirna dimokiraasii haqa qabeessa ta'e miila lamaan biyya kana keessatti akka ijaaramu taasisuun danda'amee jira. Gama dinagdeetinis biyyi keenya waggoottan 5 dura shira adda addaatiin dinagdeen keenya xaxamee biyya hiyyummaa fi gadadoodhaan beekamtu turte. Cabiinsa kana tarsimoo sirrii ta'een wallaanuudhaan guddina ariifachiisaa galmeessuu akka dandeessu taasisuun danda'amee jira. Kanaanis biyyi keenya barana akka Afrikaatti parsantii 9.2 biyya guddachaa jirtu biyya guddinaan tokkoffaa taate ta'uu dandeessee jirti. Kun injifannoo guddaadha. Gama qonnaatinis biyya beelan beekamtu biyya kadhaa qamadiitiin beekamtu seenaa kana jijjiiruudhaan hojii isin hojjettaniin oomisha qamadiitiin of danda'uu irra dabarree biyya alaatti ekspoort gochuu dandeenyee jirra. Kanaaf ummanni Shawaa Bahaa gaheen isin qabdan gahee leencaa waan ta'eef carraa kanaan mootummaa keessan dhageessanii hojii seena qabeessa ta'e waan hojjettaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Hojii kana milkeessuudhaaf mootummaan paartii badhaadhinaatiin hoogganamu qonni keenya bonaa ganna akka oomishamu taasisuudhaan oomishaaf oomishtummaan keenya akka guddatu taasisee jira. Dabalataanis sirni qonnaa keenya akka ammayyaa'u meekanaayzeeshiniidhaan akka deeggaramu taasisuun danda'amee jira. Kana keessatti gaheen muummicha ministeeraa keenya fi gaheen pirezidaantii keenya baay'ee olaanaa waan ta'eef seenaa biyya kanaa warra jijjiiran waan ta'aniif carraa kanaan ulfaadhaa galatoomaa jechuun barbaada. Rakkoon dhaallee ammallee qormaata nuti ta'aa jiru. Rakkoo bulchiinsa gaarii furuudhaaf mootummaan paartii badhaadhinaatiin hoogganamu mootummaa gandaa ijaaree yeroo jalqabaatiif ummanni keenya qe'ee isaatitti tajaajila si'ataa fi ammayyaa ta'e akka argatu taasisuudhaan ummanni keenya tajaajila barbaacha qe'ee isaatirraa fagaatee rakkoo adda addaatiif akka hin saaxilamne taasisuun danda'amee jira. Dabalataanis magaalota naannoo keenyaa fi aanota hunda keessatti giddugala tajaajilaa kana jalqabsiisuudhaan ummanni keenya tajaajila si'ataa fi hawwatamaa ta'e qulqullinaan akka argatu taasisuudhaaf imalli jalqabame kan abdii namatti toru ta'uu kaasuun barbaada. Gama turizimiitiinis qabeenya uumamaa qabnu dinagdeetti jijjiiruudhaaf mootummaan paartii badhaadhinaatiin hoogganamu hojii seena qabeessa ta'e hojjete. Akkuma Shawaa Bahaatti giddugalli turizimii as Shawaa Bahaa keessatti ijaarame fakkeenya guddaa ta'uu danda'a. Qe'ee Karrayyuu keessatti kan ijaarame
giddugala turizimii hawwataa kan ta'e Beenunaa akka fakkeenyatti kaasuu dandeenya. Asuma dhiyeenya kanatti hara Wanciit irratti giddugalli hojjetames agarsiiftuu kanaati. Dabalataanis Inxooxxoo irratti giddugalli turizimii hojjetamee biyyi keenya giddugala turizimii akka taasisuudhaaf yaaliin godhamaa jiru kan abdii namatti toru qabeenya uumamaa keenyarraa diinagdee horachuu akka dandeenyu kan nu dandeessisuudha. Gama hawaasummaatiinis hojiin hojjetame hojii salphaa miti. Manneen barnootaa bu'uura boruu sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa miiliyoonotaan naannoo keenya keessatti akka ijaaramu taasisuun danda'amee jira. Ijoolleen teenya manneen barnootaa keessatti nyaata madaalawaa akka argatan taasisuunis kan jalqabame waggoottan 5 kana keessatti. Gama fayyaatiinis gama aadaa keenya dagaagsuutiinis hojiin hojjetame hojii tuffatamuu miti. Sirni aadaa keenya sirna barnootaa keenya keessatti hammatamee gadaa fi safuun sirna barnootaa keenya keessatti ijoolleen teenya barachaa akka guddattu safuun cabee akka wal'aanamu taasisuudhaafis yaaliin godhamaa jiru salphaa miti. Gama bu'uuraalee misoomatiinis naannoon keenya even akka biyyaatti hojiin hojjetame hojii nama boonsu. Daandii qofa fudhannee yoo ilaallu kiiloomeetira 11,000 ol waggoottan 5 kana keessatti naannoo keenya keessatti ijaaramee jira. Kuni salphaa miti. Hidhaan haaromsaa shira wayyaanetiin xaxamee qabeenyi ittiin saamamaa ture injifannoodhaan hojjetamee milkaa'ee akka eebbifamu taasisuun kan danda'ame hooggansaa fi sirna kanaan. Hooggansi sirna kanaa keessattuu muummichi ministeeraa keenya seenaa hojjetan kanaaf carraa kanaan ulfaadhaa galatoomaa jechuun barbaada. Kana qofaa miti. Waggoottan 5 kana keessatti pirojektoonni adda addaa naannoo Oromiyaa keessatti karoorfamanii hojjetamanii tajaajilaaf oolanii jiru. Waggoottan 5 kana keessatti pirojektii 96,000 naannoo keenya keessatti hojjetamee tajaajilaaf banaa ta'e. Kana keessaa parsantiin 72 hirmaannaa hawaasa keenyatiin kan raawwatame ta'uun isaa uummanni keenya sirna isaa dhaga'ee mootummaa isaa dhaaf tumsee jijjiirama biyya kanaa keessatti misooma biyya kanaa kana keessatti ga'ee olaanaa taphachaa akka jiru kan namatti agarsiisudha. Kanaaf carraa kanaan uummata raajii hojjetu kanaaf galata akkanaa galchitan kabajaan isin gaafadha. Gama nageenyatiinis jijjiiramni kun erga dhufee kaasee sirna kana xobbeetti hambisuudhaaf yaaliin hin taasifamne hin turre. Bifa safuu Oromoo, aadaa Oromoo faallessuu danda'uun nama ajjeesanii garagarchanii fannisanii maqaa uummata Oromoo ittiin gurraachessuudhaaf yaalii taasisaa turan torbaniin ajandaa jeequmsaa nuu bocanii diriirsanii sirna kana sakaaluudhaaf wanti hin godhamne hin turre. Kana hunda cabsinee bira dabarraan afaan qawweetiin humna guddaadhaan sirna kana fuuldura dhaabbachuuf yaaliin taasifamee jira. Haa ta'u malee uummanni keenya nu wajjin waan jiruuf abbaan sirna kanaa uummata keenya waan ta'eef aggaammii san hunda qolachuu dandeenyee jirra. Diinonni keenya injifatamanii jiru. Haa ta'u malee har'allee yaalii adda addaa gochuudhaaf humna hin dhabne carraa adda addaa barbaadanii gufuu nutti ta'uuf qormaata nutti ta'uuf yaalii ammana hin jedhamne keessa fi alaa qindaa'anii taasisaa jiru. Sirni kun yeroo ammaa kana dhiisatii yeroo jalqabaa yeroo xobbeerra ture sanuu aggaammii kamuu qolatee jira. Kanaan booda qormaata dhufu hundaaf sirna jilbiiffatu hin ta'u. Kanaaf carraa kanaan abdii keessan kutadhaa jechuun barbaada. Akka waliigalaatti
mootummaan paartii badhaadhinaatiin hoogganamu qormaatilee hedduu keessa dhaabbatee qormaatilee carraatti jijjiiree injifannoo boonsaa ta'e galmeessa jira. Waadaa uummata isaatiif gale gochaan agarsiisaa jira. Kanaan biyya jabduu, biyya cimtuu ijaaruu dandeenyee jira. Akkuma hundi keessan beektan filannoon marsaa torbaffaa nu fuuldura jira. Filannoo marsaa torbaffaa kanaan akkuma kanaan dura sirna keessanii fi mootummaa keessan cinaa dhaabbattanii aggaammii hunda qolachuu dandeessanitti carraa nuu kennitanii paartii keenya filachuu kan dandeessan ta'e amanamummaadhaan, quuqamaan, aantummaadhaan akkuma kanaan duraatti halkanii guyyaa hojjannee biyya jabduu dhugoomsuudhaaf fayyadamummaa uummata keenyaa dachaadhaan dabaluudhaaf waadaa isinii galuun barbaada. Kanaaf filannoo kanarratti balleessinus balleessaa keenya laalina, balleessaa nama dhuunfaa laalina, sirna laalaa, jalqabbii keenya laalaa, fedhii keenya laalaa. Kanaan paartii keenya filadhaa, nutis isinis wajjin taanee sirna ijaaraa jiru kana sirna socho'uu hin dandeenye akka ta'uuf kana keessatti uummanni Oromoo, uummanni Itoophiyaa akka waliigalaatitti kanarraa fayyadamaa akka ta'an taasisuudhaaf amanamummaadhaan akka hojjennu irra deebi'ee waadaa isinii galuun barbaada. Warra piroojeektii akkanatti bareedaa hojjettan carraa kanaan keessa bulaa, keessa jiraadhaa isiniin jechuun barbaada. Ulfaadhaa, galatooma.